Okay, welcome to just our academy general. Today we're going to learn polynomial functions. Polynomial function barana jechuudha. So under polynomial function we have just different topics mata dureewwan garaagaraa qabna. So achi keessa inni jalqaba introduction to what polynomial function jechuun polynomial function maal akka ta'e introduce goonam. Then operation on what polynomial function kana jechuun operation arfan jechuudha. Edaa'u hir'isuu baay'isuudhaa fi hiruu jechuun polynomial function lama akkamitti walitti dabaluu dandeenya. Just the third one what sorry inni sadaffaan immoo zero of maal inni polynomial function ilaallaa jechuudha. Inni arfaffaan immoo zero jechuun here x plus 2 is equals to 0 yoo ta'e just wanta isa kana zero nu godhuu danda'u jechuudha. So simply isa kana akkamitti more polynomial function jechuun ni ilaallaa jechuudha. Okay, kan biraa immoo graph of polynomial function graafii polynomial function iti. Kan dhumaa immoo just it is application isa ni ilaallaa jechuudha. Okay, excellent. Now directly just maal wantoota tokko wanta basic ta'an laallee kaanet gara polynomial function deemna jechuudha. Okay, excellent. So before that constant linear quadratic hagammatitti wanti isin beeytan isa kana jechuudha. Just constant function waan akkamiti yoo maalinni power isaa or exponentiin variable irra jiru 0 ta'ee jechuudha. Kana jechuun y is equals to b yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun here 3 4 5 just lakkoofsa any number fudhachuu hin dandeenya. Y is equals to dhibba jechuu hin dandeenya. Y is equals to kuma jechuu hin dandeenya. Inni kun maal inni constant jedhama. Maal inni just exponentiin isaa poweriin isaa maal inni 0 jechuudha. Kana jechuun inni kun yommuu barraa'u 3x power 0 jechuudha akkanatti barraa'a. Yoo inni kun positive ta'e just positive ta'eet raised to 0 power ta'e meeqa tokko ta'a yeroo hundaayyuu inni kun tokko ta'a. So 3 times 1 isa kana jechuudha. So kunin constant jedhama. Y is equals to 3, y is equals to 7 jedhaan inni kun constant function dha. Wanti kun hin jijjiirames constant. As x change godhaa deemnuun y hin kenna just change hin ta'u. Kana jechuun here y is equals to 3x power 0 jechuun 3 tokkollee yommuu galchinu powerii 3 just 2 illee yommuu galchinu just powerii keenya yommuu 0 ta'etti maal inni wanti kun tokkoma tokko ta'aa deemaa jechuudha. Inni kun jechuun partiin kun tokko partiin kun tokko times 3 just any number multiplied by 1 matuma lakkoofsa sanaan waan nuu kennuuf jechuudha. Okay, so bifa kanaa jechuudha. Inni sun maal jedhama just constant function jedhama jechuudha. So inni biraa immoo just linear dha. Linear in y is equals to ax plus b dhaan ta'a jechuudha bifa kanaan. Just power isaa tokko jechuudha asitti here. Kana jechuun 3x plus 1 5x minus 2 7x plus 21 amma power isaa tokko yoo power isaa just here power isaa tokko taate linear function jennaan. Isa kanaan linear function jennaan. Okay, the third one quadratic dha. Is quadratic jechuun just abbaa power lama jechuudha. Abbaa power lama just isa kana jechuun ax square plus bx plus c yoo taate here power lama yoo qabaate kan barbaadamu abbaa power lamaatitti. Yoo abbaa power tokko qofa taate just isa kana. Yoo abbaa power tokko c qofa taate isa
constant keessa seenaa jechuudha. So wanni kunin basic dha. Kana jechuun abbaa power 3 quadratic jechuun 3x square plus x ta'uu danda'a. 3x square plus 1 ta'uu danda'a. Garummoo maal jiraachuu qaba? Achi keessa x square hin jiraachuu qaba. Just above power lama jiraachuu qaba. Or 3x square kophaa isillee ni taate jechuudha. Quadratic kan barbaadamu above power kana power lama ta'uu jechuudha. So yeroo sanatti maal jenna? Is quadratic jechuudha. As keessatti immoo just power tokko qofa ta'uu. Power tokko qofa ta'e just here 3x cube yoo jedhe plus 2x square. Now above power isa caaluutiin dubbista. Malee just power keessa jiru hundaayyuu hin dubbisnu. Kunin abbaa power sadii jedhama jechuudha. Egaa poweriin olaanaan jiraate. Akkuma here 3x square plus 2x plus 1 jen just poweriin tokko hin jira, poweriin 0 hin jira, poweriin lama hin jira. Garuu immoo isa irra caalutu dubbifama jechuudha. Kanaan quadratic jenna. Lineariin hin jira, garuu immoo kanatu dominate godha jechuudha. Kanatu irra caaleeti mul'ata jechuudha. Kanaaf functionii kamiyyuu yoo dhufe abbaa power isa caaluun dubbifamaa jechuudha. So kanaaf quadratic jechuun abbaa power meeqate jechuudha? Lamaati jechuudha. Easily. Excellent. Okay. So kallattii maal? Just gara kitaabaa keenyaatti taasisnu. Now activity irraa amma introduction to polynomial function ka jedhu just activity irraa eegallu. Just activity irraa yommuu eegal. Okay, let me fix this one. Okay, activity irraa yommuu eegal. Here maal jedha? Classify the following function as a constant, linear, in the quadratic, or none of this. None of this. Now laallee turre just quadratic in Mali, just we have try to look. So here in Kumalinini, just gazette Malinini linear. So when is Samalini power to Kuan Kabuf. Can I tune 2x plus what? 4. Couldn't Malinini linear about power to cause. Okay. What about this one? Just absolute value of what? X. Absolute value of x. Absolute value of x. Any malinini is linear or quadratic or constant. Just the power in some took. Power in some malinini is 1. So kanaf in malinini is a linear. It's linear. Linear. Okay. What about b? Here b. B actual 2 over 3 minus x jedha. Now nu power ma tokko or lama or sadi ta'uu ilaalla. X irratti power jiru qofa. So inni kun power tokko qaba. So kanaaf inni kun maal inni is linear. Okay, excellent. Kan biraa immoo here inni kun immoo power abbaa afurii qaba. X power 4 plus 2x minus 5. Kanaaf inni kun constant damages, linear damages, just quadratic limit. So none of this. So inni kun none of this jennaan jechuudha. Okay, what about k of x is equals to 5 kan jedhu kun maalinin is constant. Maalinin degree isaa or power isaa is 0. So kanaaf isa san akkasitti ilaallaa jechuudha. Excellent. Okay, let me remove these stuffs. Okay, good. We are on what here? On G. Good. H of x is equals to just x minus 2 then times x plus 2. Now isa kana kan asi x meeqa qabna? Takka qabna. Asi x meeqa qabna? Takka qabna. Yoo waliin baay'ifna x times x square nu kenna. Kabiraan hafu. Just wanti asi booda yes. Yoo dhiifnellee powering kenna lama. Amma just powering kenna lama. So above power lamaatiin maal jenna? Is quadratic function. It's a quadratic. So kallattiinillee yoo baay'if just x square minus 4 ta'uu wanti kun yoo waliin baay'ifna. Kallattiidhaanillee yoo waliin baay'ifna
akkana ta'a jechuudha. So inni kun quadratic function dha. Okay, so inni kun quadratic dha. Okay, what about this one? Now power ma qofa laalla. La wanta biraa dhiifne power in here, power in abbaa lamaan jirti. So kanaan maaliin is quadratic. Okay, over here inni kun just asitti sirreessee haa barreessu. Minus radical 5 times x plus radical 2. Inni kun power tokko qaba. Just forget about this one. Nu waa'ee x haasawarra malee just power lakkoofsa irra jiru dhimma kennaa miti. So just nu x ma qofa irra laallet inni kun linear or quadratic or constant jechuu dandeenya. X irratti hundoofneeti jechuudha. So kanaaf x irra power tokko abbaa tokkotu jira. So kanaaf inni kun is a linear. It's a linear. Okay, excellent. What about this one? Here, serine and the radical of x plus radical. Sorry. Now, guys, that serine kana jechuun power jechuun x radical jechuun 1/2 power irratti jechuudha plus series. So 1/2 just linear miti, quadratic miti, is a constant miti. So kanaaf is none of this jennaan jechuudha. Okay, excellent. So xumurree jechuudha. Maalin just why linear, why quadratic, why constant. Here there is a not in jira jalatti. Not in jira. If function constant kan jedhamu yoo akkamitti barraa f of x is equals to b. B maal ta'e is a real number. Lakkoofsa kamiyyuu y is equals to any number is equals to dhibba ta'uu danda'a minus 2 ta'uu danda'a. Ever a real number yoo ta'e just we call it say what a constant function jennaan jechuudha. Domain set of a real number. Here let me say here, let me add here, f of x is equals to b yoo taate domain is domain all real number because here 3x power 0 jechuudha hiikni isaa. Bakka kana any real number bakka x any real number seenuu danda'a jechuudha. Kana bakka x any real number seenuu danda'a. Okay, what about range? Range isaa maal ta'a? Just sadiima kana ta'a. Hin jijjiiramu jechuudha. Domain or real number itti galchine saduma arganna jechuudha. Hin jijjiiramu. Is constant ka jenne sadi hin jijjiiramtu jechuudha. Okay, good. So sorry. Okay. Isa kana jechuudha. Okay. Kan biraamu just a function is a linear kan jedhamu function tokko linear kan jedhamu here linear kan jedhamu maalinin bifa kana yoo barraa'e bifa kamiyyoo barraa'e linear kan jedhamu f of x is equals to what ax plus b and different from what 0 yoo taate kana 0 yoo goone jechuudha. Party kana here party kana isa kana 0 goone yoo ta'e inni kunillee walumaan 0 ta'a. Yoo san f of x is equals to b ta'a jechuudha. Yeroo sanatti f of x is equals to b ta'e jechuun maal ta'e linear irra gara constantii deebi'eera jechuudha. Kanaaf a'n tun 0 ta'uu qabdu. Maal keessatti? Linear keessatti. So x plus 2 yoo jenne here wanti as jiru 0 ta'uu qabu. Yoo 0 ta'e wanta kana balleessa. Yeroo balleessa 2 qofannuuf 2 qofti hafte jennaan gara constantiitti deebi'a jechuudha. So isa kana jechuudha. Okay, good. Gara fuulduraa adeemnu. Okay. Okay. Kan biraamoo
A in the B here A fi B maalinin real number linear keessatti yes f of x is equals to ax plus b n kunis maalinin real number ida real number b nis real number isa kana jira. Okay, range nis akkasumas maalinin range is also what a real number kun amma domain ida just value of x in domain ida real number ida linear keessatti domain illee just real number ida range nis real number ida except maal keessatti except yoo wanti sun division hin ta'in division idaafi just under radical hin ta'in kana jechuun just x over x plus 1 in just kunin linear ida but wanti jala jiru kun maalinne different from 0 ta'uu qaba x plus 1 different from 0 ta'uu qaba because number divide number way 0 dhaaf yommuu hir undefined waan ta'uuf just 0 irraa fagaachuu qaba or radical of x plus 1 yoo jenne inni kunis maalinne is a linear so or real number jechuun dandeenyu domain isa kana jechuudha maalinne restriction wanti as keessa seenuu danda'u positive ta'uu qaba whole positive kana positive integer ta'uu qaba or positive real number ta'uu qaba kana jechuun just 0 irraa eegalle 0 irraa tokko something achi ol 0 irraa kaanet ol deemna jechuudha so kanaaf x plus 1 greater than or equal to 0 jechuu qabna jechuudha maalinne under radical yoo ta'e jechuudha kana qofa keessatti eegganna jechuudha so here range in isale real number ida okay the third one quadratic equation f of x is equals to ax square plus bx plus c now a different from maalinin 0 ta'uu qaba kana jechuun a 0 ta'e jechuun look a 0 ta'e jechuun partiin kun 0 ta'eera maal ta'e bx plus c power tokko hafe power tokko yoo hafe kun partiin kun maalinin is a linear quadratic in taane jechuudha so kanaaf a different from 0 then a b c maalinin should be real number ida just real number ida lakkoofsa kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha real number so domain maalinin is set of what a real number domain in f of x is equals to ax square plus bx plus c kan jedhu just or real number wanti isa hiika dhabsiisu hin jiru kana jechuun 3x square plus 4x plus 2 yoo jenne just domainin just formii kanaan jiru hundaayyuu maalinin bifa kanaan jechuudha akkanat just all real number exception eessatti eegganna akkuma kaani just hiruu yoo taate asitti yoo 3x square plus 2x maal ka jedhu asitti lakkoofsa gubbaa yoo jiraate isa kana wanta 0 godhu irraa fagaanna or under radical yoo jiraate wanti sun x square minus 4 yoo taate just wanta hima kana negative godhu irraa fagaanna jechuudha kana wanta negative godhu yoo just bifa rational in ta'ee jiraate wanti sun expression kenna bifa rational in ta'ee jiraate wanta isa jala 0 godhu irraa fagaanna jechuudha okay isa kana jechuudha amma just constant ilaalle linear ilaalle quadratic ilaalle just video irratti itti aanu irratti maal ilaalla just a polynomial function jechuudha so range isa is not all real number set here is not so let me remove this one setting range quadratic is not real number maal irratti hundaaya gatii a b c kana irratti hundaaya jechuudha range isaa jechuudha